Alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota hawwituuf jirra jirtu baga jiraattan baga sa'aatii kana geessan isiniin jecha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa akkuma suuraa irratti argitan mucayyoon tun jechuudha. Waan akka nama gaddisiisu waan dhaga'uufis namatti hin tolle jechuudha. Gurraafis hin tolle hedduu takka rifadhe jechuudha. Isinis akka rifattan abdiin qaba. Namni kamuu namni dhala qabu. Namni obboleettii qabu, namni haadha qabu ni rifata jedheetiin hin yaada. Inni kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya mucayyoon tuni akkuma argitan ni dalagadha jettee uf jijjiiree maatii kiyyas jijjiira jettee biyyaa kan baate yoo ta'u, namni kamuu gaafa biyyaa bahu kaayyoo wayii qabate biyyaa baha. Innis tokkoffaa maatii kiyya jijjiira, lammaffaa of jijjiira jedheetiin biyyaa baha jechuudha. Haa ta'u malee akka biyyaa bahan san akka manaa bahan gabahaan hin bittuu jedha Oromoo yoo mammaaku. Akka manaa dhaaman san miti. Kanaaf rabbiin isinaa tiksu, tika ofii keessa isinaa kaawwatu isiniin jecha. Akkuma argitan mucayyoon tuni adaraa sagalee nuuf ta'a. Duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jedha. Rabbii jedhaa lubbuu ishii nuuf dhaqqaba. Intalli suuraan isii asii gaditti argitan tun dhalattuu godina Shawaa Kaabaa Aanaa warra Jaarsoo ganda leeban Caammee yoo ta'u, maqaan Makkiyaa Muhammad Nuur Gizaachoo Kabbadaa jedhamti. Ji'oota muraasa dura biyya irraa akkuma nama hundaa of maatii koos jijjiira jettee gara biyya alaa Su'uudii imalte. Imala isii gara Su'uudiitti tarkaanfattee jedhama. Innaa maaltu sii mudate? Maaltu sii mudate kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya? Hedduu ulfaata wanni sii mudate. Akka kiyyatti jechuudha, akka hawwiitti wallaahi gaddi guddatu natti dhagahame jechuudha. Innis viidiyoo kana hamma dhumaa dhageeffadha. Hamma isa dhumaa isin fayyadaa dhageeffadhaa dhaamsa kooti. Keessattuu jechuudha. Keessattuu qimamoonni mana madaamii obboleeyyan kiyya. Keessattuu ijoolleen keenya kan biyyarraa amma dhufaa jirtan of eeggannoo cimaa godhaa. Maaliif jennaani daa'imman jechuudha. Arabni daa'imman irratti qoosaa siin beektu. Wallaahi qoosaa siin beektu daa'immanii miti. Even bashurree ergite. Bashurree biyya keenyattii fi handarii mana guddisan. Wallaahi jararrattuu qoosaa siin beektu ilmoon san daran jechuudha. Kanaaf mucayyoo amma asii gaditti argitan tana guyyaa muraasa dura gara mana itti hojjattu keessatti daa'imni harkatti duute mana hidhaa seentee jirti jechuun gara maatiitii himama. Erga mana hidhaa seentes maal keessa akka jirtu wanti beekame hin jiru. Way yaa Rabbi. Keessattuu yaa obboleeyyan kiyya qimamoonni mana madaamii of eeggannoo cimaa godhaa. Rabbiin si biraa jiraatu tikaaf tiksee rabbiin siif haa ta'u. Yoo ofis ajjeefte yoo guyyaan ga'eefis rabbiin biraa haa jijjiiruuf jedhaan gama kiyyaanii. Hedduu ulfaatti. Kanaafuu yeroo ammaa maatiin ishee jechuudha yaaddoo cimaa keessa jiru jechuudha. Kanaaf namni beekte namni itti citee bakka dararamee daa'imman sanis ofiinis waa godhuu daa'imman sun amrii rabbiillee itti dhuftu waa taate irra maatii biyya cinqamu santu irra miidhama. An akka hawwiitti jechuudha. Wallaahi an amma gaafan rakkadhe jechuudha. Rakkoo kiyya baheen himadhu. Maaliif jenna maatiin na caala miidhama.
nama tokko yoo itti himattee jette si'ii seeneerra nama santu miidhama jechuudha. Kanaaf hedduu ulfaatti jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya keessattuu qimamoonni amma dhuftan yaa obboleeyyan kiyya rabbii sun uume sodaadhaa. Daa'imman arabaa akkuma maallaqa isinii kennitu sanitti akkuma maallaqa sanitti daa'imman arabaa illee kunuunsaa. Eegee carraan irra si fide daa'imman arabaa hin daddarbin. Eegee carraan irra si fide daa'imman arabaa hin jibbin. Eegee carraan irra si fide daa'imman arabaa akka daa'ima keetiitti akka obbolaa keetiitti kunuunsi. Daa'imman jaraa yoo afaan atitti tolte wallaahi namni daa'imman akka jaraa hin jiru. Dhugaa jirtu tanu. Kanaafuu afaan gaariin afaa gaarii caalaa jette Oromoon boomammattu. Yoo ati afaan gaarii deebifteef akhlaaqa gaarii yoo kenniteef daa'imman sunis akhlaaqa gaarii sirraa dhaalti. Daa'imman kanaaf daa'imman jaraa maaltu barbaachisa yoo jennee ilaalle tokkoffaan obsa sabrii waan jedhamu tokko. Namni sabrii hin qabne daa'imman arabaa qabuu hin danda'u. Dhugaan jirtu tanuma. Yoo sabrii qabaatte yoo obsa qabaatte daa'imman arabaa kan guddisuu dandeessu. Yoo obsa hin qabne yoo daa'immanii miti even simbirroo mana keessa guddisan san guddisuu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf shamarran keenya obsas dhoksas maatiin keenya obsas nu barsiisan dhoksas nu barsiisan. Kanaaf nutis erga biyyaa baane nuti itti dhaqe malee isaan nutti hin dhufne jenne obsinee baraa fi furguggee gad jedhanii dabarsanii akkuma jedhan san bara dabarfannee gara biyya keenya hoggaa lamaan keenya yoo fixne gara biyya keenya galuu qabna malee biyya ambaa keessatti lubbuu qaalii kaffaluun gatii tokko malee hin danda'amu. Maaliif jenna hin nyaannaan biyya nama baafteeti nama nyaatti. Kanaafuu akkuma nyaachuuf biyyaa baane san waan nyaachuuf biyyaa baanee itti karoorfannee biyyaa baane san galmaan gaachuu qabna malee jireenya keenya keessatti gufuu ofitti ta'uu hin qabnu. Keessattuu kan duraanii hanga sundaa miti baratanii jiranii obsas dhoksas waa hundi bakka osoo amma qiyaamaayyuu gubbaatti gabbuusan hin dhaga'aniif shamarran duraanii jechuudha. Shamarreen amma dhuftan sabrii hin qabdan. Duraan bilbilli hin jiru yaa obboleeyyan tiyya. Wallaahi bilbilli hin jiru.